Messi fi Dr. Abiyyin kun firummaa qabdan jechuun dhugaadha. Dr. Abdusee Sarbiyaa Ahmed, Dr. Abiyyi Ahmed. Warri gariin maaliif ilma Minilik baga gammadde jedhanii oolan? Isin irraa fuutanii ilma Minilik baga gammadde maaloo jettanu? Ilma Minilik gochuun dandeessan. Maal jette Arabinyaadhaan intalli bareedduun buskutiin sun jechuudha. وسيتما يال رسول السلام من الدكتورية العربي أي عربية يا دتشو كبوان خيس دبروندا وردين قد آيلاندين سنتر رافا مي بشان تقوتا مي جنان أبتني قافا بينسا نقل إسني راقو دم وي أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا في جالتمتوتا ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isnaadha qabu isiniin jecha arallee viidiyoo waa hedduu irraa barattanii ittiinis bohaartan takka isiniif qabannee dhufnee jirra. Hamma xumura qophii keenyatti share like subscribe gochuun akka nu waliin turtan gabanumaan isin afeerrachaa qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaata. الشما هركفوني خبجمو في جالتمو خينيا دكتور عبدوسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورمو. ما ليرى غنمان بشان كبنا خنا دوي دانا غوماني. نم أوبا سامي الرقم مچون ما تكو. غافا أكتي غمدان كان الله فلي تومان دوي نرى بشان مقفا دوي داني. بشان قفا تونتاني. أركيس نم أوفا أونتشيسا ورّي أنا كي غوبا دوغانوس نجراتني وانت إف خنافو اسم بشان مقفا دوي دنجا چورا نوتي بشان كينيا قرّا دوغا غمچو كينيا أوننا ورّي إنا أفانسي وط على غرو أركي غوبان تولي مي دكتور عبدوسي مال نوف كبتاني دفتن غاسلارا شير غدا كبجمو دكتور عبدوسي أحمد هر دبي أجائبا دبي غادي فاغينيان أمتا سمو كيسلت أكنت بشان داكسسو ساقبتاني دفن وانما ديبو مقرمنو hayyeme haa ta'u gammachuu guyyaa kaleyaa Dr. Abiyyi akkasi badhaafame kana haala kamiin ibsattaati? Sifaana jirra nuti sifaana jirra nuti sifaana jirra. Messi fi Dr. Abiyyin kun firummaa qabdan jechuun dhugaadha? Dr. Abdusee Sarbiyaa Ahmed, Dr. Abiyyi Ahmed. Mee nuti Dr. Abiyyi badhaasa san fudhachuutti baay'ee gammannee jirra. warra nuti gammaduun kun gaddisiiftu maal jette? Nuti bishaan dhugaayu gammachuu keenya ibsannaa warra cuggaarraan isin luqqa'ee inaafaan isin wawwaade araqeen uksiin gota dhugaatii keessaa waan nama guggubunaaf barreessame sheer godhi. Waan ammas waliin haasaa jirru kana Dr. Abiyyi nu argaa jira laata? Ergaa baga gammaddanii dabarfachuudhumaaf dhufnee duraan dursa obboleessi kan keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Ali asirratti Facebookii kanarra jira ta'ee arraaf ammaaf hin jiran natti fakkaata itti fufi haasaa haga Dr. Abiy dhufutti dubbii kan koo eegaluu wayyo Dr. Abiy meeqoy mee Dr. Abdusee namoonni Dr. Abiyyitti ni hinaafan jettee yaaddu jira? Baga gammaddan inaaftonni አይዟችሁ ምንም ማድረግ አንችልም ወር ኢናፍቶኒ ከሰቱሞ ዲና ኑቲ ኤርጋሲ ዲና ምቲ ካንስላ ኢልማ ኦሮሞ tokkotti inaafu kan gubatu eeyyen namni Dr. Abiyyitti inaafu diinu maga garuu kan bada naqaba nagadhiisa dhimma biraati qabaa jiru ilmaanuma oromooti jechuudha mee haala kamiin itti inaafu gaasila waggaa inaafan kana hin ta'u maala jedhanii manaatanu warri akkasiisun warruma ganda keessa olii gadi zooruudhaadhiis yaa boonuti mandara keessaa baanee jirra bar Dr. Abiyyi mandara asaa mandara keessaatti qaata fagaatee jira inni addunyaarratti bulchuu danda'a akka addunyaatti yaadaara malee dhugaa jettee waanuma argaa jirruudha silaa isaan akkam jechuun keeku jaartiiniif jaarsi walii kee jennaan Abiyyiin akkana gochuu qaba indaanqoon yoo atu walloltu indaanqoon inni kormi du'e Abiyyitu harka keessaa qaba jettanii wuxxifachuurraa inni riqaalessu Abo Dr. Abiyyi akka addunyatti yaadaa jira jedhiiti ittiin. Dr. Abiyyi bara jireenya isaa guutuu yoo nu bulchee itti gammanna malee itti hin qaanfannu. Ani kanin jedhu maali namoonni akkasii sun hojii hin qabani moo? Gahee hojii keessaniitiin isinii ramadina jechuudha. Hundinuu gahee hojii qaba. Namoonni waa'ee Dr. Abiyyi dubbatu qabu namoota akkam faadha jettee yaaddaati. Warri waa'ee Dr. Abiyyi dubbatu nama waa'ee siyaasaa galteef qofa. Fakkeenyaaf mee gaheen hojii keessanii maali?
nuti warri shagaalaan jechuudha kuulii keenya dalagannu kun baay'een keenya kan waahii kanaa keessa xul jedhaa oolu kun isi warra akkamii nutti hima nama barumsa maskootiirraan kutaa afuritti dhaabe bichaadha hundinuu maskootiirraan jechuudha kutaa afuratu kutaa shan ga'ellee haga ta'e bareeddu edaa warra akkanaa kanaatu Dr. Abiyyi irratti olola oofaa wala waahii siyaasaa kana waahii Dr. Abiyyi waahii warra nuyi olii warra gurguddaa kana siyaasa jechuun taphasin asirratti feesbuuk irraa har'a bakka gadi baatanii akkana jettanii haasoftanuu miti jechuudha bataam kabbaadnu waggaa meeqa namatti fudhata baratanii akkas ta'uudhumaafu dhugaa jette kaleessa waan badhaafame agartee miti Dr. Abiyyi biyyaa miti akka inni addunyaa kana bulchuudhaaf dandeettii qabu ragaa ba'an tashallame bakka yaa abbaa gadaa liji warri gariin maaliif ilma mililik baga gammadde jedhaanii oolan isin irraa fuutanii ilma mililik baga gammadde maaloo jettanu ilma mililik gochuu hin dandeessan dhugaa isin himna inni Dr. Abiyyi Ahmad Ali jedhama hubattanii ilma Oromoo dhugaa isin himna mee isin hoggaa waa'ee kanaa namatti himtan haala kamiin himtan yaada kan keenya suutumaan dubbachuu jammarre akka ergasii iyyinee namatti wacinee maal jechuun dhiifne ragaa bileenno isin liqimsiifna jechuudha akka nama kiniina isin liqimsiisuutti suutumaan isinitti himna waaxi yaada ragaachuu tole mee waa'ee Dr. Abiyyi eenyu haa haasa'u jettee yaaddaati sila Dr. Abiyyi inyaan naawraa maali isin namoota birarraa addaa kan waa'ee isaa haasoytaniif ለምን እኛ ማውራትም ይገባናል እራ ዱበኑስ ኑራ በሬዳ ማሊፊ ዋን ከነ ዱበቹን ቦታ ቀብድ jechuudha cal jedhe abbumti arge feesbuukiin banaadhuma ta'e madaamiin bantee isinitti kennite arabni banee isinitti kenne jennaanuma feesbuuk irgalame zuwwe jedhame akkuma fardi meedaa keessa galutti mee warri akkasitti seenu sun hoggaa gama feesbuukaa seenan maal jedhan tultul jedhame abbuyyu kuulloodha kunnum bulchuu nini jettanii wuxxifattanii jechuudha isin warra akkasiisaniin maal jettu hoggaa isaan akkas jechuu eegalan hin dandeessanii jabaadha bar waa'ee siyaasaa kun jabaadha biyya bulchuun hedduu ulfaata warri akkasii sun maatii fiitu bulchuu danda'anii sila nama maatii tokko warra tokko fuudhee bulchuu hin dandeenyitu warra waa'ee biyya bulchuu kana biyyiin qeequ jechuun baay'ee ulfaata nama dubartii tokkitti akkaataa itti bulchanu istiraateejii itti baasee akkana godhee bulcha jechuun dandeenyitu waa'ee Dr. Abiyyi dhugaa keeti Dr. Abiyyi uummata addunyaa guutuuf faarsaa jira intala bareedduu isa faarsite akka hin agarre Dr. Abiyyi jechuun rasuula salaam jedhame gaafa niitiin bareedduun sun Suudaan irratti rasuula salaam Dr. Abiyyi Ahmed yaa arabinya min abbaate large arabinya xaffaabbiin maal jette arabinyaadhaan intalli bareedduun buskutiin sun jechuudha usiituma yaali maal abbaa isaa caccabsiituma nutti himiin sodaatini رسول السلام من الدكتوريتية العرب أي عربية ويني عبدالسي عربية نركي سمالي جتش سنة سيف قولي سنتني منطوري وان سودانيتي جتشن كيسا قبط رسول السلام جتش سنة كيسا قبط دينجر جوادا سلا كز جتشون مال جتشو رافان ورمو دنيا لمه موتي نغاتي بقى رسول السلام ارغما نغاتي اچمايو ميچمه قلقليفمه اسكنما بر مي دكتور ابيين كن نما كناني تاجته ياداتي نما سموسا كيسا وان تاوف وان انتاني قلقليسي فوندرت كنا بيكون nuti wuxxifanne har'a akkana ta'ani dhugaa jette Dr. Abduse mee Dr. Abiyyiin kun erga aangoo qabate hammam takka gee Abiyyi bara aangoo qabachuu reef waggaa tokkoof ji'a jaha bar kanaafuu obsuu qabna malee qeequmsa baay'isuu hin barbaachisu jetta waa waggaa 150 bade waggaa ji'a jaha keessatti Dr. Abiyyi deebisuu qaba jettanii gaafa wuxxifattan isinumatti bicuma siin ulfaatu ay isin hin dabbaru gaafuma akkana jettanii afaan guuttattanii dubbattan kan namatti ulfaatu qaba oromoon gabrummaa jala waggaa dheeraa ture yaadachuu qaba waan keessa dabre hunda warri dheengadda aayilaandiin isinitti rarraafamee bishaanitti guutamee jennaan dhaabbattanii gaafa piinsaa naqal isinirraa godhamu ala shiboo mabraatiitiin akkana geeraafamaa turtan sana yaadadhaa wuxxifachuu dhiisaati alhamdulillaahidha kanuma qofa wanni inni godhe gaasila kana qofa maali ummata eertiraa keessatti qixxaa bisingaatiin du'aa ture jechuudha waggaa 27 achirraa fuudhaan alamaa tokko bu'aan buusne kottaa biyya galaa biyya keessan xaafitaa keessanii wal argaa jiraadhaa fataa jedhaa jedhee aboo kanaafuu gaafii uummata oromoo hunda deebisuuf yeroo kennuuf hin barbaachisaadha gaa kana hunda sirraa baase maal siifa godhu waggaa tokkoof ji'a jaha keessa mee immoo waggaa 4-5 kenniif kana keessa dhugaa jette namni waggaa takkaa fi cinatti waan dansaa kana hojjete osoo ture waan bareedaa hojjeta jenna baxam isin otuu siyaasa beektanii garuu yeroo garii jawaarillee ni qeeqaa bar
Doktor Abiyyiniif Jawaar akka jarri waliin marii qabanu akka jarri siyaasa dalagaa jiranu isiniif hin galleef iyyuu har'a deebitan yoo silaa obbo Jawaar jara kolkolee Abiyyi qeeqoo kanaan usaa jeeni ni usanii bar Jawaar jecha tokko itti barreesse ummata jabbiloota amma Doktor Abiyyitti duulu kana jecha tokkoon jijjiiruu danda'a jarri walii galteedha sin kanaafuu mee warra usee waca baay'isu kana dhaamsa kee itti himime hatolaa afaan bantanii jibbaadhumantii jettanii miidiyaarra wuxxifatinaa diinatti hin kolfisiisinaa suuraa baballeessitanii jarri wal beeku waliin hojjetaa jiru qaamaa wal arganii waliin mari'ataa jiru siyaasa dubbiin tole yaada bareedaa kaaftee garuu ijoollee gariin nuti hin arrabsine jechaanii jiranii maal jettaan akkasi warri hin arrabsin galatoomaa hin arrabsinaa jabeeffadhaa kan keessanii isin jaallannaa tole hayyee warra diyaaspooraa kan hojiin isaanii kijibaa kanaaf dhaamsa dhaamime warri as taa'ee amma afaan banu kun ummanni biyyaa akkamitti jiraniitu gaafatanii maatii ofii quban qabu kanaafuu ati maal dhaamtaaf warra kana maatii kan kee gargaarradhu yaaboo kuulii kan kee dalagadhu isa si baasa warra amma waan hin beekne intini jette Abiyyi irratti afaan bantu kun siyaasni ganaa si hafaa gaccoodhaan mallee bilchaadhaa namoota mataa jabaatu kan waan ati itti himtu kana hin fudhanneefoo an dhiigni danfa gaafan ummata mataa dhagaa argu sukkaarri koo dhibba nagala dhugaa rabbii dubbachuu hin jaalladhu an mee namoonni akkasii sun akkam tatta'u jettee yaaddu ka daa'ima reef intinettu udaan keessa gangalatti wayii jetti waan irraan bareedne ummanni akkanaa kun akka nama siyaasaa beekuuf jajan mee haala kamiin if jaju otuma siyaasan beekin dheedhii gaccoo kana gaxaxaxa jennee maraachuun kun mee yeroo takka obbo Jawaar maaliif qeeqa gaasila Abiyyitu Jawaariin dhaga'uu dhabee maal jedhee immoo dhaqee achii nama biraa dhaga'ee naaf xeenyaa gammachiisuuf akkana godhettanii gaafa yaaddan akkamitti yaaddu sin dhugaa isiniin jenna Jawaaris kan inni feesbuukii isaa irratti hin jedhu dubbiin siyaasa amma Oromoon hammi tokko wal dhagaheera Doktor Abiyyis gaafii ummataa deebisuuf tattaaffataa jira namoota waca baay'isuuf dhaamsa qabdu saffisaan dubbadhu kana dimokiraasiin hin jiru akkasitti uyyuu dabartanii har'a geessanii gaafa immoo gaafiin ummanni Oromoo deebi'uudhaaf yeroon dhihaatu antuuni dhalaa dhayxee gaafa eegeerra geessu iyyitimu maal jedhan gaafa intini jettu eegeer fixuu kaate isii dhumaa irratti nyaa jetti Oromoon kan keenya kan harii obsee tole kabajamoo fi jaalatamoo keenya yaada keetiif guddaa galatoomii hamma qophii biraatii walitti deebinutti nagaan nuuf turisiin jenna isinilleen kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan hamma ammatti nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha share like subscribe godhuun akka hamilee nuuf taatan abdii guddoo isinirraa qabna amma qophii bashannansiisaa biraatii walitti deebinutti nagaatti nuuf tura